Hai ashamaa akka fuunee daawwattootaa fi kabajamtootaa leensaa mul'unaa faamilii jirtu nagaa keessanii anis nagaa kooti galata waaqayyo inni nagaa keenya ta'e eebbifamu galanni waaqa keenya uumaa keenyaaf haa ta'u chaanaala kanaaf aaraa warri taatan subscribe gochuun gara maatii keenyaatti makama adaraa keessan dafaatii 8,000 illee nagalchaan isiniin jedha laayikii godha keessumaa subscribe itti jabaadhaa subscribein koo gadi bu'aadha. Isiniin jedha adaraa keessan ijoollee Oromoo hundi keessan subscribe na godhaa warri nan goone jechuudha. 8,000 nagalchaa dafaatii galuutti jira. Kan koo bichaa gadi bu'aadha subscribe jechuudha. Erganii garaatti baadhee anis waan ammana hojjedheen beeku viidiyoo xa'amu jechuudha. Amma garuu ittiin deebi'a. Galata waaqayyoo hundumtuu naa milkaa'aa naa mijataa jira. Kana booda viidiyoo kan akka duratti itti deebi'uudhaaf na yaala. Isinis immoo subscribe godhaa waan barumsa qabu isiniif dabarsaa barumsa narraa argachuu dandeessu. Fakkeenya na fudhachuu dandeessu waan baay'ee na fudhachuu dandeessu. Kanaaf subscribe godhaati viidiyoo koo hanga dhumaatti daawwadhaa viidiyoo koo immoo akkasiin bira ga'uuf subscribe yeroo gootan daawul milikitii yookiin immoo ishii mallattoo alaarmii fakkaatu sana tuqaa viidiyoon koo dafee isin qaqqabachuudha. Amma immoo like share comment gochuun dagatiina. Arra biftuu irratti daba yaadee jira. Damneen ani irratti yaades kun akkuma argitan waan tokko tasjirachuudha. Biftuu irratti piraankii hojjechuufani piraankiin kookini kaleessa yeroo YouTube ilaaltu jechuudha. YouTube yeroo baay'een ilaalti wanti mul'unaatiin ilaalti jechuudha. Aannan re'ee yeroo ilmaan argiteetti jechuudha. Har'a maalaan godha seetan aannan jira namatu fide jechuudha deessuudhaaf jedhaniit anaaf fidanii isa maalaan godhaa yeroo ishiin dhuddee nyaattee kaate aannan re'eeti jedhee waan ishiin of gootu nan ilaalachuudha yeroo aannan re'een dhugamaa leensaatti kaleessa na gafattee ol deebisuu kan jechuudha wanti ishiin nyaattee jechuudha amma maalaan godhaa yeroo ishiin dhuddee nyaattee kaate aannan re'eeti anatu ilmee fidee yookiin immoo mul'unaaf bitee fidee aannan re'eeti jedheetanii waan ishiin gootuun ilaalla walumaani nu duukaa bu'aa chaanaala kanaaf amma saaraa warri taate subscribe gochuun gara keenyatti makama waan ishiin gootuun ilaalla golaafata jijjiirrachaa jirti akka ishiin na dhageenyatu dubbachaa jira reef barumsaatti jechuudha na duukaa bu'aa ni ilaalla waan ishiin gootu nan dhaabaan manatti. Miko, ya udah kena udah, nama udah, ya, anan sekolah, nama tu udah, anan kira udah bodohnya atas, matur tanah kaman usah, oke, kenapa? Hojii mana qabdu. Mi'a anna isa san biqiltoota. Mi'a. Oga. Annan mi'a. Logi. Si pas apa? Sure. Okay. Look. Video jenno aannan kuni jechuudha biifoo
kaleessa YouTube ilaaltee ana maali ilaalte? Ana ree ilaalte? Arrammoo aramaan wati seegee jechuudha annachi. Yoom elmani? Inni kuni ana reeti. Inni kun ana reeti. Ana reeti. Hirruf. Ana ree saafi. Mul'atu iddoo ta'e fidee. Ana ree. Ma, ana ree nu gamu maaltu si bochise? Minok istamo? Beef. Minok istamo? Ani mo maal si god. Wai god. Bocha, maal ana ree nu gamu maal sakam sokisa? Kai baesa. Kai baesa no ana ree nu gamu. Dog food iti. Sub. Beko. Oh, maanne. Oh, ana ree suma kaani sum normali kan saat maanne rakkosa. Kai. Kai bakka. Oh. Bocha. Mishan si bedo, pelak kuma mishan terus dulu udah. Beb, kai bakka, kai bakka. Kai. Kai bakka, kai. Kai bakka. Bakka. Udah. Bismillah. Malah nane wanti itu normal mau tiup sakam saat. No, anan saat ibarat aku anan saat ya anan res. Miau kot. Ma. Kosh. Ega anak anak fakar itu anan masakan cah fakar. Ini mah ya juga bani simontis. Marah kok. Mi anne sinjal. Sakam sauk istare. Afni. Oh. Ba. Dogi baisa. Dogi bare fito. Oh. Lucky. Mali famale sangan nangad na kamo. Dogi baisa. Hello le fidel. Dogi. Nugu. Apa itu nasihat kan? Apa sih? Kash. Ush, kamu kan itu di mana kan itu yang atas. Ini atas ya terus. Kan atas. Hah? Noodles ini atas sih. Anda remane marah kok baru kan? Anda reen buka. Anda mau agak kau dijual. Udah ya. Ama me udah. Ama me udah bak. Udah bak. Mal buat agak udah. Dog. Kana fit bak. Nudo. Mana kana tishmil anya ta niftan la. Ya bisa. ايش بيفتو ما انا كنت ومن عرقتش ايش كنت اوكي فدوتي كم ساعه رغا فرانكي سراتي فرانكي كرو فيديو جنة سوي ثاني فرانكي سراتي دوغي بك فدوتي هو كم ساعه كريت ما سودام ما لنقول سراتي كريت دوغا فريت فدوتي Pasti kamu masih tinggal kerja ya, kan saya ambil tadi mah. Man deh. Kerja
Shaanqii sirratti kan ifamashu. Daawwattoota keenya amma jiru qistee ol baasteetti maanis buusteetti argadhee jira jechuudha. Sargadhe bilee? Sargadhe bilee? Daawwattoota keenya bakka naa milkaa'eera. Kaleessa YouTube irratti aannan re'ee argitee jechuudha. Ol guurtee miti isa badii ol guurte jechuudha. Ammoo itti taphadhee jira jechuudha. Isumaan irratti deebi'ee piraangii godhee jira. Aannan waan mana keessa jiruuf itti taphadhee jira. Fidisti. Aannan re'ee fi aannan sa'a tokko miti. Kun aannan sa'aati jechuudha. Aannan re'ee garuu aannan re'ee keessatti hin diimata jechuudha. Kun inni addaata jechuudha. Chanaala kanaaf ammas irra deebiin jedha haaraa warra taatan subscribe godhaati. Gara maatii keenyatti makamaa. Viidiyoo kana hanga dhumatti daawwadha. Viidiyoo biraan hanga deebinee walitti dhufnutti nagaatti tura. Baay'ee ciao. Kuni kabajamtoota daawwattoota leensaa muunaa faamilii jirtu nagaatti